Malka Production. Nanti cuma awasnya berarti walaman bekam. Calla contoh kemarata calla jauh. Ani sinduru pa. Ani balte rangal taf. Ani tunda da. Sarf te tu abang ke tunda le tu esa da. Abang ko. Ikosan. Beon. Ini gabi. Kok coci ya lah jago. Ako ko din nakaka. Aku berata meri cinta teh wantung tidak bungkap tutur. Berata meri. Angka ini tentu yang kata ini punya itu lah. Alo tuli gaban da. Si gaban. Indro tu salah tu juga. Iya. Agak begitu. Mandi juga gimana tadi? Mau dulu? Warsa? Warsa man. Dia baru warsa. Beko. War abba mana dan. Ini. Yosan gedam. Tikoran sibuk ini. Obsan. Ada lo. Obsan sadi. Obsito kica. Entah lo beli dia. Entah lo beli dia hendak. Tapi kena marah bukan. Gabe kena. Ron guya jimada beres. Allah tarab bebet. Ordo daawwat takanya kan daawwachar tabkun Malka Production media Malka Production linki YouTube enya banamer af gabe dadda gabe ladin kisiso babbaredo qabarne zinib dufaira kuno akuma singartan bakka dadda yemne namoto dufaira tanifu gabe la kanya kana itim bortani warri Malka Production ifare tatan like goru subscribe goru dagatina share godara fero ta zambiran nuga shimbirron guyya gimmada imbara shimbirro tamiya shimbirron guyya gimmada imbara shimbirro yokaw guyya gimmada imbara shimbirro tami Jimbiran kani. Jimbiran barar tu jimbiran kani. Mali jimbiran kani. Ara kesuan ini kesuan tu kani. Jimbiran al kani di akak kani jimbiran gujai jimbiran kani. Maka akak sibet. Tapi. Ya jimben. Tabu bi apa harga jimben. Oke, gak bilang mata ada berra. Abba guddan talo boleh titi mal sifta. Abba gudda achirala. Abba gudda intalo beleeti mal sita. Intalo beleeti iya. Intalo beleeti iya hendak. Abba gudda intalo beleeti mal sita. Ragi. Beleeti iya tu. Akaku sita. Juga. Gara kena tegas menang. Gara kaya ti. Akaku cuma market. Akak yu cuni. Akkasuma baguddaa buleetii abbaa guddaan intala buleetii achi akaakoo siita akaakoo jechuun abbaa guddaa ka'e jechuudha. Gaafa sadaffatti siitara ati akaakoo dha abbaa guddaan yaa akaakoo jette san wanta hordoftoonni haa hubatu. Gaaffiin sadaffaadha. Ayyoo teetii ilma dhiiraa yoo qabaachuu baatte ati mana eessuma keetii ni ta'e ta'e. Ayyoo teetii ilma dhiiraa qabaachuu baatte ati mana eessuma keetii ni ta'e. Akkam ilma dhiiraa qabaachuu baannaan eessuma keetii jiru jechuudha. Maaf. Santu eessuma kiyya taa'e keessa. Ilmoo santu eessuma kiyya taa'e. Ilma ayyoo teetii amma akkam ati yoo ijaarsi ayyoo guddoo teetii san ayyoo teetii san yoo nama biraa godha eessuma hin ta'u namni. Oni film berada ada, isi film tahu itu. Tahu anda. Oke, tapi berapa aja ber? Sila abang ke ilmu tu kau kabar cuba deh. Hati mereka ni dah. Sila abang ke ilmu tu kau kabar cuba deh. Hati mereka ni dah. Anu dah ni kau ilmu tu kau cuba. Anu tu cuba. Hijau deh. Terus nanti cuba. Untuk tu ni ala lu tu. Oke, gamin tak gamin serbat. Gamin siapa gamin umadi. Gamin umadum gua. Gamin adati adis irran walus lentu. Amma kam jadi beta. Sirbi mata dulu yang sah sadi offside kayak nyuti. Yo sang gitu. Ah, tikik rawalus. Kira lah. Tikar rawalus. Yo sang gitu untuk ser. Yo sang gitu. Sadi offside di. Bulo. Angker mau tu lah. Mama naida olah. Cemburong punya jembatan ember. Cemburong kami. Cemburong punya jembatan ember. Jumata? Kan embaran?
Ani nasa tayo mo daw? Simbiro kamtu guyyaa mataan bararee maaliif hin bararee yoo kan bararee jiraame simbiroo wajjin bararee hin jirtu yoo bararee irraate simbiroo gosa kanaatu guyyaa mataan bararee ammoo yoo waan sababiin bararee qabaate simbiroo akkan taatee hin bararee Simbiroo gurraacha. simbiroo gurraacha maaliif hin bararee Yeroo hundaan barartu yeroo birraa kan barartu. Karo simbiroo rooba barreetti takka isiin jimbatan bararee akka kan simbiroo gurraattitu jimbatan barareeti. Gaafin itti aanu abbaa guddaan intala obboleettii ta'eeti maal siif ta'a? Abbaa guddaan intala obboleettii ta'eeti maal siif ta'a? Abbaan guddaa Intala obboleettii ta'eeti. Abbaan guddaa Intala obboleettii ta'eeti maal siif ta'a? akkam kana abbaan guddaa jechuudha. Abbaa guddaa intala obboleettii ta'eeti maal siif ta'a? Abbaa sii ta'u moo mucaa sii ta'u? Abbaa guddaa intala obboleettii ta'eetiif abbaa guddaa ta'a. Ati immoo maal siif ta'a? Abbaan see Abbaa guddaan sii ta'a. Abbaa guddaan intala obboleettii ta'eetiif ati maal siif ta'a? anas abbaa guddaa ta'a. Siif abbaa guddaa ta'a? Abbaa guddaa intala ati abboo taatu Ana obboleettii kooti miti seeti. intala obboleettii ta'eeti. Intala Abboo taataaf. Isiisaniif ati yoo haboo taate abbaa guddaa siisani. Abbaa guddaa ta'a maal siif ta'a? Isis intala obboleettii ta'eetiif abbaa guddaa ta'a maal ta'a? intala obboleettii kooti abbaa guddaa ta'a. Abbaa guddaa ta'a. Ati yoo maal siif ta'a? Anaaf moo inni maal naa ta'a jechuudha? Ana seera intala obboleettii kooti. Intala obboleettii kooti. Waasaa Waasaa Waarsaa maal? Beeku ani waarsaa. hin beeku. Abbaa mana dhabde. Abbaa guddaa ta'a. Maaliif iyyuu hin taatu? Siccime bakka irraa si darba. Ishi Gaafii sadaffaa maal jaabeetta? Hayyoon hayyoo ta'eeti ilma dhiiraa yoo qabaachuu baate ati mana eessuma keetii ni dhayi. Hayyoon hayyoo ta'eeti ilma dhiiraa yoo qabaachuu baate ati mana eessuma keetii ni dhayi. Maal haadha obboleessaa? Hayyoon hayyoo ta'eeti immoo ilma dhiiraa hin qabdu. hayyoon hayyoon Ilma dhiiraa hin qabdu. Ati mana eessuma keetii dhayi. mana isuma hayyoon Ilma dhiiraa hin qabdu. hayyoon hayyoon kooti haadha jechuudha. Hayyoon hayyoo ta'eeti ilma dhiiraa hin qabdu. Ati mana eessuma keetii dhayi. Mana ishee dhaquun qabu. Mana eessuma keetii dhayi jechuudha. Maaliif hin dhayi? Isheen waan hin qabne. Ini dia abbaan makanya kirami kira mafaa fuudhu kirami yoo inni abbaan hayyuu ta'e sana biraa fuudhee ilma isaa qabatee hayyuu ta'e ilma dhiiraa hin qabne malee abbaan hayyuu ta'e immoo abbaan hayyuu ta'e ilma biraarraa dhaluu hin dandeessu sun ta'u haadha biraarraa yoo dhalan Isuma naa ta'uu hin danda'u. hin danda'u. Amma afraffaan silaa abbaan kee ilmoo takka qabaachuu baate abbaan kee ilmoo takkumaa qabaachuu baate ati meeqa dhalta? Qabaachuu deeme. Yoo inni abbaan kee tokko ilmoo qabaachuu baate meeqa dhalta? Ani immoo hammana hin jedhamu kaa'amtine. Waan abbaan kee hin qabne mati irraa qabatu hunda silaa abbaan kee tun dhalleessi atuun dhalanne isaa dhuftee dhalta. Ani soo dhaladhee baay'ee. Abbaan kee ilmoo takka qabachuu atis hin qabu. Gaafiin dhuma kanaffaa. Yoon maal jedhee jira sirbii mata dureen isaa sadii obsaa yeroo qayyuu sirba mata dureen isaa sadii obsaa yeroo Sadii obsaa? duree isaati kan sadii obsaa sirba eenyuti? Sagalee olkaatee jiru. Qamarii? Sirban eenyu beekaa isa yoo kam ta'e immoo waggaa tokko. Yo san gadooni ni nyaata garuu yo san gadooni beekta. Yo san mata duree sirbata hin beektu. Yo san hin beektu hin beektu. Akka okay darbii wajjin godhe. Callaa naan jedhan. Callaa yookaan shaameen jedhan. Hawaasa biratti kan garuu itti irra beekamuun callaadha. Calla.
Maaliif callaa kana jalqaba irratti maqaa kiyyaa kana callaa nan jechuun hawaasa biratti waa lamaan beekamu. Callaa jechuun tokko maraata callaa ni jedhama. Marata maaliif marata inni lammaffaan nama bakka yeroo haasa'u isaa keessatti haasa'u callaa qofa haasa'u. Nama dhugaa waan dhugaa jechuudha. nama dhugaa qabu. Marataan nama dhugaa jechuudha. Marataan lakki waliif haalaadha. Nama dhugaati marataan. Saniifuu maqaa waliif fide. Maqaa waliif fide. Hai, saniifuu karaa gaafii keenyaatti deebina. Gaafii keenya inni jalqabaa malkaa barbaadaachiitti gaafachuuf qophaa'e simbirroon guyyaa jimmataa hin bararre simbirroo kamiyyaa. Simbirroon guyyaa jimmataa hin bararre. Akanaaf kan hin jenneeme. Kan salaanne simbirroon salaanne jechuudha. Simbirroon inni salaatti jechuudha. Ai, guyyaan jimmataa akka beekamutti nuti nu biratti keessattuu hawaasa musliimaa biratti guyyaan jimmataa guyyaa ibaadaati. Guyyaa ibaadaati. Guyyaa salaataati mire. Guyyaa salaataa. Akka guddaan ni salaata beeyna. Simbirroon hin salaanne hin sochoota. Anjing biru salah satu kar game tu bete masjid tak abdi musim bakat tewa kayak batu abdi mu. Simbirroon mo. Simbirroon masjid. Isi di kat tufar kan jiran. Ni di kat. Di robe mencorora jam mal wanti video le. Ogani falka way ni jiran. Si ogani falka way yet aku mana mat. Simbirroon le ni di kat. Aku mana mat? Aku mana mat. Aku alkamal. Khani beitani mi. Alkan? Alkan. Ogani bi akasib bulte. Wah jimbro, akan ni. Tapi jimbro, sebenarnya jimbro salah anda tu, gue jimbro tambaran. Malif, ni kampat ini, masa jimbro tak kasih orang salah. Orang salah tu orang kampat ni je. Baga sini socio tambaran. Aye. Kayak itu jimbro salah anda tu, gue jimbro tambaran. Ya jimbro amanti kap di bentenyu. Jimbro salah tu jirat dan salah anda jirat jono. Ada apa ni? Gafil lama apa? Abba gudan kalau boleh di masih dah. Abbaa guddaan intala obboleettii tiyyaa moo? Abbaa guddaan intala obboleettii tiyyaa adeera kiyya. Wai Allah. Adeera kiyya. Abbaa guddaan intala obboleettii adeera kati. Abbaa guddaan intala obboleettii adeera kati. Akka kati. Abbaa guddaan intala adeera kiyya. Intala obboleettii tati. Intala obboleettii tiyyaa moo? Abbaa guddaan intala obboleettii tati. Abbaa kiyya. Durama adeera goote. Ani abbaa kiyya biyyaanaa waan gootee jecha abbaa kiyya kana hin raanfadhe. Adeeraan na guddise. Adeera kati. Ammoo abbaa kati immoo. Adeera jechuun abbuma. Amma saniifuu abbaa kati deebitee jirte garuu. Abbaa kiyya yaadaddeemma. Duraan hin raanfatte? Adeeraan na guddise. Hin raanfatte abbaa kanatti. Ayyee. Gaaffiin sadaffaadha. Ayyoon ayyoo ta'eeti ilma dhiiraa yoo qabaachuu baatte ati mana eessuma keetiin ni dayitaayi. Ayyoo tiyyaa. Ayyoon ayyoo ta'eeti ilma dhiiraa qabaachuu baatte ati mana eessuma keetiin ni dayitaayi. Mana eessuma kiyyaa hin dhaqu. Maaliif hin dhayi? Eessuma waan hin qabneef. Akkamitti hin qabne? Habuufaan qaba. Ayyoon ayyoo ta'eeti ilma dhiiraa hin qabdu. Ummaan tiyya dhiiraa wajjin dhalan. Abbaan ayyoo ta'eeti yoonii fi jaartii lama fuudhe hoo? Abbaan ayyoo tiyyaa jaartii lama fuudhe moo? Masaanuudhaan dhaqu. Ummaan tiyya feetu waan ta'eef. Akkamitti hin feene obboleeyyan himitan? Wayi wallalanii qabeenya waan guddaa qabuuf jaartii lama fuudhe abbaan ayyoo ta'eeti. Abbaan kiyya bardee jira. Abbaa ayyoo ta'eetiif? Abbaan ayyoo tiyyaa diddee jira. Bar fuudhee ni qaba bar. Irraan dallaqa. Ati bakka yoo ayyoo ta'eeti wajjin dhalachuu baate ayyoo ta'eeti yoo lolu baate eesuma hin ta'u wajjin qabdu. Ayyoo tiyyaa eegandalin ayyoon tiyyaa eessan adalti. Maali ayyoo ta'eeti dhalate ilma dhiiraati kan ayyoo ta'eeti. Bakka eesuma hin qabu. Garuu ayyadaan ayyoo ta'eeti ilma dhiiraati qabu. Ayyadaan ummaa tiyyaa. Ayyadaan ummaa tiyyaa abbaa guddaan kiyyaa haadha ummaa tiyyaa malee waan hin fuune. Fuudhee jira. Yoom fuudhe? Amma silaa fuudhee jiraate dhalee jiraate. Silaa dhalee jiraate moo? Silaa hin dhaqu. Maali yoo dhalee jiraate eesuma hin ta'u? Eesuma hin qabu. Deersa fakkaate eesuma hin ta'u jechuudha dhalatu eesuma namni ayyidaan haadha eesuma hin ta'u. Ayyidaan masaanuudha. Ayame gaaffii sadaffaa dabala. Silaa abbaan kee ilmoo takka dhaluu baate ati meeqa dhalta? Silaa abbaan kee ilmoo takka dhaluu baate moo? Ani hin dhaladhu. Ati meeqa dhalta amma? Silaa abbaan kee ilmoo takka illee dhaluu baate du'aan isaa hin uumamu. Harkaan na tolcha. Dubbii nama ani fuutee jirte. Naggachite. Gaaffii dhumaa. Ayyee. Gaafiin dhumaa maal jettise? Ayyee. Sirbi mata dureen isaa laga mata dureen siin jaa sirbatan jedhanaaf jettaa jechuudha. Ayyee. Sirbatan abbaa sirbatan hin. Kanumaan beeku jiiga. Sirbi mata dureen isaa sadi obsaa jedhu kan eenyuti? Naayijira. Sirbi mata dureen isaa sadi obsaa jedhu. Sirbi mata dureen isaa sadi obsaa jedhu kan eenyuti? Hacaaluudha.
Meekam jaay sirbitan. Jirra. Esa jirra. Maalo. Na wala. Inni acaal mau beeku godiyya. Acaaludha. Acaaluun deessa. Akkam jaammas. Ya kololeentu. Kalalanii garuu bikki gaabii dhabdee jirti. Gaaf sirbi mata isaa sadii obsaa yoo sirba yoo san geedara. Bulloon garmaa mudala maamana idaa oola. Interviin hojii godheef galatoomii dhaamsa malkaa piroodaashiniif dhaamsa barbaada. Dhaamsiniin malkaa piroodaashiniif qabu. Like, share, subscribe godhuun nun dagatinaa. Hordoftoonni malkaa piroodaashin hundi keessanuu maamiltoonni keenya hundinuu akkuma beekamutti nama hundaanuu waliin gaa sheerii fi like nu godhuun hin dagatinaa. Arraan tana xiqqishoo akkuma fi guyyaa birootiif waan bareedaa qabanneeti dhufuu keenyaaf bakka qophii taasisnaa. Isin jaalannaa nuumaa. Nagaan tura. Shimbiroon guyyaa jimmataa hin bararre shimbiroo kamiin. Shimbiroo guyyaa jimmataa hin bararre. Shimbiroon hin bararre. Kan guyyaa jimmataa hin bararre. Shimbiroon guyyaa jimmataa hin bararre hin jirtu jechuudha. Akka gaditti shimbiroon guyyaa jimmataa hin bararre hin jirtu. Okay. Abbaa guddaan intala obboleettii teetii maal siiftaa? Abbaa guddaan intala obboleettii teetii maal siiftaa? Bagudan dalam boleh ini, bagudan kita. Bagudan dalam boleh ini, bagudan kita. Bagudan boleh ini, bagudan kita. Akak itu bagudan. Ayun tadi, ilmu dirayo kebaca bat. Ati mana isma kati dirayo itu? Ayun tadi, ilmu dirayo kebaca bat. Ati mana boleh, mana isma kati dirayo itu? Gawe karena mana rabu kira? Gawe karena apa? Nama tu toko bete, gaji itu naga. Sanuma valis daawwattoonni yoo kun akka ittiin boharuuf namoota hedduu deemee gaafachuu qabatu. Ayyuun teetii jechuun akkuma dhaabbattee adduutti ayyuun teetii ilma dhiiraan qabdu ati mana isuma kan jedhee ta'e. Akkamiin ta'e deematiin dhaqa ayyuun teetii ilma dhiiraan qabdu ati mana isuma kan jedhee. Ayyuun teetii ilma dhiiraan qabdu jedhee mana isuma kan jedhee dhaqa. Hindai tu, ni unjiru esa itu. Ni kira ni garu akat biru je. Kami je. Sana urdu tu ni ada bis bakat berokon. Okay, Gavil Afrafada. Sila abban ke ilmu tokko kebaca coba deh. Ada ni kan dah. Abban ke sila ilmu dia tokko kebaca coba deh. Kan? Ibbani dah. Abban saya ilmu tokko kebaca coba deh ni ibban. Atu aisaruf deh. Abban ke itu ilmu kamu. Oke, sirba mata dulu ensa, sadi opsa aja, kananya. Sadi opsa. Yosan gitu. Kira nulis nanti lah. Amat. Tiket. Tiket masa. Sirba Sarah. Satu. Bulong germamu tola, mama naida ola. Artinya dah waktu sekarang, kuping kayaknya. Aku macam macam. Interview. Okay, Malka Production. Gabila tuko izin gabata gabi noan namo boarsan gabila dada sido dada de namo. Karena ya namo yani namo tak ada deh. Cimboro maaf ya. Gabi Malka Production ini saya jalan kabar gabi tu jalan. Di mana anu kau buat? Asal mana? Gabi tu apa? Lalu cimboro gua jadi mata ini. Saya Belen, gabi tu nama tu itu nak gabi tu ande. Cimberung buaya, cemata, imbaran, imberokan. Sakit namu, wana kan tadi imberokan tadi kau buat imbaran ya, jadi tim. Segala luka. Iya berarti ini. Rakon sih berarti tahu denda, imut atau konten. Semberan kan kuya. Jadi bu, ini berarti imut ay. Tawan tekalnya tak tunjuk tujuh imut itu. Gak boleh memfatih sih. Abba gudan intalo boleh tadi masih tak. Intalo boleh tadi masih tak. Boleh, bagus intalo boleh tadi.
obboleessa sii ta'a. Dhageessan hordoftoota keenya. Abbaa guddaan intala obboleettii yaa obboleessa naa ta'a jee. Keessummaan keenya. Obboleessi ta'a? Abbaa guddaan Intala obboleettii har'a maal abbaa guddaan intala abbaa guddaan intala obboleettii abbaan abta abbaan isaa. Okkee gaafa sadaffatti haa dabarru. Ayyoon ayyoo ta'eeti ilma dhiiraa yoo qabaachuu baatte ati mana eessuma keetii ni dheeyita. ayyoon ayyoo keetii Ilma dhiiraa qabaachuu baatte ati mana eessuma keetii ni dheeyita. Dheeyitu jechuudha. Amma fakkeenyaaf abbaan keenya itti lama yoo ayyoo dhiiraa dhala eessuma keetii ta'u. sila dhimma ayyoo gootii na gaafatanii Jechuun ayyoo ta'eeti ilma dhiiraa hin qabne malee abbaan ayyoo ta'eeti garuu qabaachuu danda'a ilma dhiiraa. garuu kan gaafatti beektaa Ana amma akkasitti gaafate. An ayyoo ta'eeti ilma dhiiraa hin qabdu. Ati mana eessuma keetii dheeyita jechuudha. Hin dheeyitumi. ayyoo tiyyaatiin Ilmi abbaa guddaa ilmi abbaa ayyoo ta'eeti yoo maal sitaa maal sitaa. Ayyoo ta'eeti ayyoo biraarraa dhalate. Wanta ati hin ta'u. Maasii hin ta'u. Okkee maasii hin ta'u akka keetitti. Gaafii afuraffatta bane. Silaa abbaan kee ilma tokko qabaachuu baate ati meeqa dhalate. sila abbaan kiyyaa iyyuu hin qabanii Atuun jirtu jechuudha. Ayyee gaafii shanaffaa gaafii xumuraa fi gaafii shanaffaa. Sirbi mata dureen isaa sadii obsaa jedhu qaanyiti. Yoo san geetamu xiqqoo irraa nu sirbi hin deena. obsaan sadii Obsi tokkicha agartu yaadatta isa gaaficha. Ayyee maqaan kiyya Amir Adamiin jedhama. Amir Adam. Okkee gaafii malkaa birraadhaan isin jalqaba gaafilee bashannanaa qabatee uummata isaa bashannansiisuudhaaf hordoftoota isaa bohaarsuudhaaf qabatee baay'inaa gaafii inni tokkoffaa irratti qabate maal fakkaata? Shimbirroon guyyaa jimmataa hin barre shimbirroo kamiyya? Shimbirroon guyyaa jimmataa hin barre shimbirroo tamii. Shimbirroon guyyaa jimmataa hin barre hin jirtu. Maa? Inuma? Waa taateellee ittiin haajamtee Shimbirroon guyyaa jimmataa shimbirroon erga uumamte guyyaa jimmataa tan barre ilmoo xiqqoo ishee taate malee hin jirtu. taqaamesa duuteef. Okkee gaafii lammaffaa. Abbaa guddaan intala obboleettii ta'eetii maal si ta'a? Abbaa guddaan Intala obboleettii obboleettii ta'eetii maal sii ta'a? Abbaa guddaan intala obboleettii xiyyaa. Qoy abbaa guddaan intala obboleettii xiyyaa ta'e Abbaa guddaan intala obboleettii ta'eetii. abbaa guddaa kan jedhanaafillee. Abbaa guddaan intala obboleettii abbaa guddaan isaa jechuudha. Abbaa guddaan namaatti keessuma taatuuf abbaa guddaan isaa. Akka kaanitti intala abbaa guddaan isaa garuu akka biraatti hordoftoonni haa deebisu. Ayyoon ayyoo ta'eetii ilma dhiiraa qabaachuu baatte ati mana eessuma keetii dheeyita. Ayyoon ayyoo ta'eetii Ilma dhiiraa qabaachuu baatte ati mana eessuma keetii ni dheeyita. ayyoon ayyoo ta'eetii hin dhayitu. Eessumni kan jiru jechuudha. Eessumni kan jiru Ayyoon ta'e waan dhiiran ayyoon ayyoo ta'e waan dhiiran dhabee. hin dhalini eessumni hin jiru jechuudha. Malee Abbaan ayyoo ta'eetii waan lama fuudhe. abbaan ayyoo ta'eetii yoo lama fuudhe. Ilma dhiiraa qabaachuu dandeenye. Inni sana eessuma hin ta'u ayyoo biraarraa dhalate. Eessuma hin ta'u qaayee. Eessuma kanuma dhateetii garaa tokko dhalatanii taa'amanii hin ta'u. Akkasii jechuudha akka kanatti. Silaa abbaan kee ilmoota akka dhalachuu baate ati meeqa ni dhalta? Sila abbaan kiyya anuun jiru qaa sila abbaan kiyya ilmoota akka dhalu baate. Kanumaan nafuuti. Ayyee gaafii har'a turellee namaatu irratti hirmaatii malee sila itti qophaa'ee sirriitti deebisa ture. Gaafii bohaarsa akkana nu qopheessu keessaniif hedduu galatooma. Yeroo biraa immoo qocollatti qopheesseen isin irratti illee hirmaadhee gaafii dhagaa deebisu fayyaa. Ayyee galatooma. Ayyee galatooma. Nagaan hordoftoota nyaan wal baruudhaan ni agarta. Orang biyya mutiiksee jedhama. Seena. Orang biyya mutiiksee jedhama. Nusen jedhamu maqaan isaa sagalee jedhamu kaaftee hordoftoonni akka gammachiisutti gaafii nuti qaban deebisuu qabda. Gaafii tokkoffaa maal jedha? Shimbirroon guyyaa jimmataa hin barre shimbirroo qabni.
Simbirroon guyyaa dura balata. Simbirroon guyyaa jimmataan baran takkiin rakkoo si mana takkiin bakka woo mataa ta'e simbirroon guyyaa jimmataan baran simbirroo kamiyya. Simbirroon kaliiti. Simbirroo halkanii wantoota fakkaatoon nama gurraa. Gurraatti sani. Guyyaan bara. Guyyaa baran Jimmata bichaa miti. jimmata hin Jimmata. Nama gayyaa. Adeemu guyyaa simbirroon guyyaa hin baran simbirroo halkanii si fakkaattee xiqqoo. Guyyaan bara. Simbirroon guyyaa jimmataan bara ni jirti. Takkiin rakkoo si mana simbirroo kana taatee tokko si jechuu dandeessa. Akkasii fakkaate. Yoo taate simbirroon kan inni fakkaatu inni fakkaatu. Kan simbirroo halkanii si fakkaatee san hordoftoonni adeemu. Abbaa guddaan intala obboleettii fi maas sitaa. Abbaa guddaan intala obboleettii dhiyaamu. Abbaa guddaan intala obboleettii fi maas sitaa. Abbaa guddaan intala obboleettii haa qotaa sibiisa haa qomataa jechuudha. Intala obboleettii haa qotee sibiisa haa qotee. Obboleettii intala qabdu. Silaa qabaate ma yoo qabaateera. Yoo qabaatee. Yoo ta'e bitee intala. Angka ini tentu yang kita juga nih punya itu lah. Ada turi gaafadha. Si gaafadha. Ada tuh ya bakka si drone. Ayo tadi ilmu tidak kau baca buat. Ada mana semua kayak gini. Ayo tadi. Ilmu tidak kau baca buat. Ada mana semua kayak gini itu. Ini dah kah? Ayo. Gafi apa? Iya dah. Siapa lagi mah? Ayo tadi. Ayo dia ada kola. Mana semua tadi orang mereka baca buat tadi dah. Kasih teh. Jadi gafi lagi. Ayo tadi. Ilmu tidak kau baca buat. Ada mana semua kayak gini itu. Ini dah kah? Akan menteri. Ilmu dia kau baca tadi. Malu. Ilmu dia kau dia semua kami berada kat tu. Semua yang jiru. Ayo tadi kan sini mana? Abah ayo tadi yang lebih jatuh nama kau baca. Ini jatuh lah kau baca. Semua. Sebenarnya ada ada. Ini dah kah? Akiti ayo semua itu orang tu. Ayo tadi tu orang. Ayo tadi ada. Ayo sih tahu mantap. Entah. Entah bakka ayo tak kandari cuma dari semua mesti. Semua. Semua. Ilmu dia kau baca buat lagi. Kamu. Abah ayo tadi jenis. Ayo tadi. Ayo dia. Aku dia yang jaga baca. Ini dah kah? Aku ayo tadi ada dari ilmu. Ayo dia. Abah ayo tadi nama boleh pakainya. Ini dah. Yo dah. Amma tadi itu. Sana yo nih yang ada. Yo siapa tadi? Abu kasih amu kau. Sila abang ilmu tak kau wajib ada. Tiada kena tak. Selabang ilmu tak Tak kau wajib ada. Ada. Apa lu lah? Apa kayak sudah misal yo ki shantam mana ini kau orang. Shani pura. Shani pura. Shampoo. Sedom misal di pakai Sudah misal yo ki pertama. Dia bare. Ya jaga. Abah tak ilmu tak kamu ini shampoo ni sedom misal dalu kan. Aku ni salah betul. Hayya. Kado kau. Tapi ajaib ada semua tu. Apa tu? Dua benda mana? Ada boy. Okay. Serbi mata dunia ni sah. David Umar. Serbi mata dunia ni sah. Setiap saya orang itu. Setiap saja. Mata dunia ni sah. Azam mana orang bahasa ni. Mungkin mereka itu kau ini semua kaya sana. Kisah. Rat kudura mesti kita. Lama. Setiap. Ampa kasih orang beli dia ternyata tu. Serbi berada. Gavin Umar. Gavin tu ni. Gavin cara sedih siapa. Amma isa kan. Cara tak kaya kita. Cara lama. Cara sedih alta. Yo tak. Amma tak kaya dia. Lama dia dah dapat dia. Setiap saya. Gelap kan Ustaz. Tapi kita cara tak konsep. Cara konsep. Bicara. Mau korang juga bicara tu. Maka toko ini. Maka this. Sakit kan ya dia. Wanti lah. Maka saya kekia. Tapi kita. Serbi madura sa sadiop sa yo sang keto ni. Bullo garma mutola mama na hida ola serbi jodan. Kita suno jigo deh. Haddu gala tomi. Sembilan gelas. Galbar udah. Galbar. No, mesti dulu apa? Ya bu manggis tu. Asal lagi dulu. Tadi sudah udah na akilala. Gapi kayaknya. Besar kayak mana bisa? Gapi nuti ko panne dia naga isa gapi toko pa. Sembulong buja jumatan ber. Sembulong ni. Sembulong buja jumatan ber. Ya. Sembulong salah.
Simbirroon tasalaatti jira. Eega. Akkamitti? Wanni guyyaa gummataa deema hundinuu. Ani simbirroo amantii qabdu zamana mana nagaa jira. Eega sanuma akkan. Simbirroon saraan. Saraan modee taate kan. Kasarattee ta guyyaa gummataa hin bararre sana. Saraatu simbirroo guyyaa gummataa bararree jiru. Anammoo nagaa jira nagaa fi hordoftoota maqaa nyaafin dhiisa. Daabee lammaffaa abbaa guddaan isa babboleettii fi maal si ta'a? Abbaa guddaa isa babboleettii. Abbaa guddaa. Abbaa. Abbaa. Amma afaanii fuuldura. Ayyoon ayyoo ta'e ilma dhiiraa qofaachuu baate mana eessuma keessatti illee itti ayyaa. Ayyoo teeti. Ayyoon Ayyoo ta'e ayyoo teeti. ilma dhiiraa qofaachuu baate ati mana eessuma keessatti illee itti ayyaa. Indak Maal ta'e? eessuman qabu. Abbaan kee yoonni lama fuudhe abbaan ayyoo ta'e lama fuudhuu hin danda'u. Abbaan ayyoo biyya nama fuudhuu ni danda'a. Ati manni tajaajila irraa dhala hin ta'u. Hin ta'u. Akkas hin danda'a. Ani fuudhuu itti ayyaa amma. Okay, gaafa irraa. Sila abbaan kee ilmoo takka dhala baatee sinna kee ta'e. Abbaan kiyya ilma takka dhala baate. Anuu taa'e. Anganu heddummeessee tinda. Anga heddummeessee tinda. Ati dummeedha dhala. Eessaa dhalattee tu. Abbaan raan jaltee. Abbaan kee sila takka dhala. Ana malee tokko dalle haa. Sila hin jenne. Sila abbaan kee takka dhala. Akkas taanaan. Inni hin dalle. Inni anuun daladne anuun jiru. Isanii kun dummeedha dhala. Amma waan heddummeessee dalu qabu. Gaafa sirbaati. Sirbi mana jireen isaa sadii of saayyoo. Sirbi mana jireen isaa sadii of saayyoo baay'eeti. Ada mana? Bagaimana kita juga berdek karena lamas ya. Sadii of saa. Rami. Pokok sih ada. Belum pernah ada. Nyundi. Nyoba daripada nih. Gimmaashina kennamu. Onneela. Coba. Hah? Abdee jirta gaafa irraa gimmaa jirte maaliif yoo san gee ta'uun bulloon garmaamu tola maamana hidhaa oola yoo san intarviin hojii gooteef hedduu galatoomii wal baruudhaan Maqaan koo Alaamuddin. Alaamuddin jedhama. Alaamuddin malkaa birraatiin bakka itti deemee gaafii nama gaafachaa jira. Gaafiilee bashannansiisoo bohaarsoo saniifuu gaafii malkaa birraatiin tokko faarsii qabatee dhufee jira. Simbirroon guyyaa jimmataa hin barre simbirroo kamii. Simbirroon? Guyyaa jimmataa hin barre simbirroo kamii. Simbirroo guyyaa jimaataa hin barre. Simbirroo yaada namaa hin qabne. Simbirroo yaada namaa hin qabne. Namaa miti nama hin jenne nu simbirroo. Dhukkubsattuudha. Dhukkubsattu yookaan danduu teetta. Deebiseerta. Likkitti deebise. Saniifuu gaaffii lammaffaadha. Abbaa guddaan intala obboleettii teetii maal si ta'a? Abbaa guddaan? Intala obboleettii teetii maal si ta'a? Abbaa guddaan intala obboleettii keetii. Abbaa guddaa? Abbaa guddaan intala obboleettii teetii maal si ta'a? Intala obboleettii keetii. Karaa abbaatii moo karaa haadhaati? Abbaa guddaa intala obboleettii keetii karaa abbaa. Intala obboleettii keetii. Karaa fedheenu karaa haadhaatiin haa ta'u karaa abbaatiin haa ta'u tokkuma dhabu. Abbaa guddaa intala obboleettii teetii. Durbi? Abbaa guddaan intala obboleettii durbi si ta'a. Abbaa guddaan jedha ammas. Abbaa guddaan intala obboleettii teetii maal si ta'a? Ilmaan wasiilanii. Amma fakkeenyaaf nama teessuma keetiif namni teessuma taasisuuf namni abbaa guddaa ta'u siif maal ta'a? Durbiidha kaa. Durbii. Durbii miti abbaa si ta'uu qaba sirriitti. Abbaa guddaa hin ta'u. Saniifuu gaaffii sadaffaatti ni ta'u. Ayyoon ayyoo teetii ilma dhiiraa qofaachuu baatte ati mana teessuma keetii ni ta'e. Ayyoon ayyoo keetii? Ilma dhiiraa qofaachuu baatte ati mana teessuma keetii ni ta'e. Ayyoon ayyoo teetii ilma dhiiraa qofaachuu baatte ati mana teessuma keetii ni ta'e.
Ayyoon keetii. Ilma dhiiraa qabaachuu baate. Ati mana eessuma keetii ni dheessan. Manna ka'ee. Akkamitti dheessan? Jira. Ayyoon teetii ilma dhiiraa qabaachuu baate. Ayyoon teetii ilma dhiiraa hin qabdu. Ayyoon Inni keetii. dheessa turte yeroo akkasii. Akka okkoo ta'e na kakaa. Ayyoon teetii ilma dhiiraa hin qabdu. Obboleessi ayyoon teetii jechuun ayyoon teetii ayyuu guddoon ta'e jechuudha. Karaa aadaatiin. Ilma dhiiraa hin qabdu. Ayyoon ta'e dhalaa bichaadha. Dhalaa akka ayyoon teetii. Mana eessuma keetii dheessan. Andanaa miti kadhanaa akka keetii naan jedhu. Dhalaa akka ayyoon teetii jechuudha. Kanaafuu ani nan naqa'ee ayyoo guddoo koo jedhee naqa. Bakka siingallee biraan bu'u. Eeshi. Biraan dabaa. Gaaffii afuraffaadha. Sila abbaan kee ilmoo takka dhaluu baate ati meeqa dhaltaa? 11. Abbaan isaatu ilmoo takka hin qabu inni immoo 10 takka dhala. Ati hojii taaree qaba. Eh. Abbaan kee ilmoo takka tokko baate si qabaate ni amma. Ilmoo takka hin qabu. Egaa ana qabaate miti. Ati Ani immoo 11 muusee. 12 qaba jechuudha. Inni dhalle. Inni dhalle waan takka hin qabu inni. Inni waa tokko hin qabu. Hin qabu. Ana malee qabu qaba. Sumaa'uu hin qabu inni. Anuma iyyuu qabu. Ati ijaartee fudhata tokko dhala. Hin jiru baali. Ati hin jirtu jechuudha. Maaliif jira kunoo? Jirta turte garuu silaayidha beekte. Eeshi gaa. Silaan jettuure. Gaaffii silaan keessa. Silaayid. Silaan jedhu. Kunoo. Ahaa. Silaayid. Silaan dhageenye garuu silaan hin dubbifne. Irra kutte. Silaa gurra kana Irra kutte. arfoon aduree. Gaaffii dhumaa gaaffii takka hafe. Gaaffii takka dhumaa gaaffii sirbaa. Maal jedhamee jira? Sirbi mata duree isaa sadii obsaa jedhu kan eenyuti? Sadii obsaa. Galaana gaafii. Carraa lama siif hin dabalu. Sadii obsee. Sadii obsaa. 10 dhossee kan jedhu. Akkas sadii obsaa. Sadii Mata dureen isaa sadii obsaa jedha. Sadii obsaa. Sadii obsaa. Sadii gorsaa. Sirbi mata duree isaa sadii obsaa jedhu. Sirbi mata duree isaa sadii obsaa jedhu kan eenyuti? Kan galaanaa gaaromsaa miti. Miti. Keekiyyaa badhaadhaati. Miti. Carraa tokko oolu. Maaliin akkana? Sirbi mata dureen isaa sadii obsaa. Kan eenyuti? Eenyudha? Carraa tokko jedha. Maaloo namicha saaqisaan gaa. Abdel Tagut mabutu sirba isaa sadii obsaa jedhu kan yoo san geetaman. Bulloo garmaa mutola maamana hidhaa oolaa fidu. Kan kiyya Kadir Usmailin jedhama. Kan irraa dhufe Harargee aanaa shanan. Aanaa shanan. Aanaa shanan ta'a. Ayyee gaaffii takka lama si gaafachuudhaaf sagalee ol kaaftee deebisti. Gaaffii malkaa birraatiin jalqaba irratti si gaafachuu qophaa'ee ta'a. Shimbirroon guyyaa jimmataan barre shimbirroo kamidha? Shimbirroon guyyaa jimmataan bararee gaaffii kana naa jijjiiruu dandeessa. Maaliif deebisuu qabda malee? Kanaafuu barataa meedisin taatee wanta hunda dhabuu qabdu ture. Barataa meedisin. Barataa meedisin kaawaa bara kana qal'aala kana. Mataa irra dhahee deebisuu qabame. Kanaaf shimbirroon guyyaa jimmataa hin barre shimbirroon san maqaan ishee maal jedhamte andarrii jedhamte. Andarrii jechuudha. Hin barartu adarriin guyyaa jimmataa. Adarriin dindileen hin barare. Ardaagoo. Hin beekne hin beekte gaaffii namoota adda addaa bakka adda addaa na gaafata waan ta'eef saniif anis bakka adda addaa deemee namoota gaafadhee hordoftoota keenya ittiin bohaarsuudhaaf jechuudha. Saniifuu shimbirroo guyyaa jimmataa hin bararre hin beekamtu jechuudha. Shimbirroon guyyaa jimmataa hin bararre tan hin beekamtu gaaffii naa jijjiiruu dandeessa. Saniifuu shimbirroon guyyaa jimmataa hin bararre shimbirruma guyyaa kamisaa duute ta'a. Gaafficha keenya deebisaan isaa kana ta'a jechuudha. Kana ta'a. Ayyee abbaa guddaan intala obboleettii ta'eeti maal si ta'a? Abbaa guddaan intala obboleettii ta'eeti maal si ta'a? akaako. Abbaa guddaan intala obboleettii akaakoo si ta'a. Akaako. Abbaa guddaan intala obboleettii intalaatii adeera taatuuf abbaa guddata siif maal ta'a? Anaaf akaakoo ta'a. Akaakoo ta'a yaa kun hordoftoota keenya. Abbaa guddaan intala obboleettii abbaa hin ta'u. Abbaadha. Abbaa si ta'a. Ayyee gaaffii sadaffaadha. Ayyoon ayyoo ta'etti ilma dhiiraa yoo qabaachuu baate ati mana isuma keessatti ni taa'ee. Eeyyee hin ta'u. Maaliif Yoo isin fakkeenyaaf qabaachuu baatte manni hin deeneef silaa kaduroo dhaquu qabu isiidha. ayyoon ayyoo ta'etti ilma dhiiraa hin qabdu obboleessi. Ayyoon ayyoo ta'etti ilma dhiiraa hin qabdu. Ayyoon ta'e ayyoon si ilma dhiiraa hin qabdu. Ati mana isuma keessatti taa'ee. Mana isuma biyyaan hin dhaqa garuu
wanni ta'uu qabu. Niin dhaqallee garuu niin dhaqa jalqaba dursee garuu isii dhaquu qaba. Si dha'uu qaba garuu gaafiin kiyya siin galu. Ayyuun ayyoo ta'eeti ilma dhiiraa qabaachuu baate. Ayyuun ayyoo ta'eeti ilma dhiiraa qabaachuu baate. Ati mana isuma keetii dha'isaa. Ayyuu haatummaa kiyyaa jechuudha. Haatummaa keetii ilma dhiiraa qabaachuu baate. Ati mana isuma keetii dha'isaa. Niin dhaqa garuu niin dhaqa. Wanni niin dhaquu fi bohaarsu. Bohaarsuun bakka siin galle gaafii bira kun. Sila abbaan kee ilmoo tokko qabaachuu baate ati meeqalee dhaltaa? Siyoosii cimtu na barte. Hayyamtoota hordoftoota keenyaa. Umaan jabaatti hin bohaaranii. Gaafii sila abbaan kee ilma dhiiraa sila abbaan kee ilma tokko qabaachuu baate ilmoo tokko qabaachuu baate ati meeqalee dhaltaa? Kudhan yoo caale. Abbaan isaa ilmoo tokko kan qabu inni kudhanii ol dhala. Kudhanii ol dhala. Kudhanii ol dhala. Atu eessaa dhalatte abbaan kee ilmoo hin qabu. Atu hin jirtu ture. Jalqaba irratti an jiraachuu ilmoo dandalu. Ilmoo dandalu. Gaafii dhumaa gaafii shanaffaa. Gaafii sirbaati. Sirbi mata dureen isaa sadii obsaa yookaan eenyuti? Achaanuun deessaa. Sadii obsaa. Sirbi mata dureen isaa yoo. Sadii obsa. Sadii obsa achaanuun deessaa. Jallo miti sala lama seetiin kan jarraa sadii. Carraa naa hanne malee. Sadii obsa. Sadii obsaa. Sirbi mata dureen isaa yoo. Sadii obsaa. Sadii obsa. Yoosan geetamu. Yoosan geetamu argattee argaa lama baaratti. Yoosan geetamu irraan hoo jechuu dandeenya xiqqishoo isaa. Jechuu danda'a. Dubbii karaa lixaa. Waatu jira waatu. Waatu jira waatu sirbi garuu sanii miti sirbi hundi illee kan bisaati. Sirba isaa kanarraa sadii obsaa kana. Hanga tokko sirraa ibsuu danda'a. Xiqqisho. Bulloon garmaamu tola. Bulloon garmaamu tola maamana hidhaa oola. Ayyee gaafiin hojii gaafii deebisaan hojii gooteef galatoomii malkaa production kanaaf waan dhaamtuu jiraatu. Galatoomaa jajjabaadhaa malkaa production isin hundinuu kabajamtoota qopheessitoota keenyaa nagaan. Qophiileen nagaan tura. Hordoftoota hawwattoota keenya gaafileen nuti namoota adda addaa bakka adda addaa goonee isin bashannansiisaa jiru akkuma itti fufatti jira. Kana asmaa walitti deebinaa biraatiin qabannee dhufnaa isin jaalannaa nagaan nu tura. Nagaa gati. Maqaa keessatti nagalta. Toleeraa Baay'isaan jedhama. Waldaa Yuunivarsiitii irraa. Barataa Waldaa Yuunivarsiitii Toleeraa Baay'isaati. Malkaa Production gaafilee adda addaa qabatee namoota adda addaa dubbisee hordoftoota babarsaa jira. Saniifuu Malkaa Production gaafii jalqaba irratti qabatee erga geessaa. Shimbirroon guyyaa jimmataa hin bararre shimbirroo kamii? Shimbirroon guyyaa jimmataa hin bararre shimbirroo kamii? Tayoom duute. Yoomuu aduutu amma duushee qofa barbaadama. Deebiseerta. Gabaa dutee si qofaa kana na deebise gaafii kana. Gaafii lammaffaatti si darba. Abbaa guddaan intala obboleettii teetii maal si ta'a? Abbaa guddaan intala obboleettii teetii maal si ta'a? Abbaa guddaan intala obboleettii keetii maal si ta'a? abbaa obboleettii kooti. Maal si ta'a? Abbaa obboleettii kooti. Abbaa guddaan intala obboleettii ati maal si ta'a? Abbaa koonaa ta'a. Deebiseerta. Walumaa jala namaa deebiseerta. Ayyoon teetii ilma dhiiraa qabaachuu baatte ati mana eessuma keetii irra taa'e. Ayyoon teetii ilma dhiiraa qabaachuu baatte ati mana eessuma keetii irra taa'e. Ayyoon teetii ilma dhiiraa qabaachuu baatte ati mana eessuma keetii irra taa'e. karaa abbaa obboleessa biraa qabaachuu dandeessa. Eessaa kana biddee gara namni kana na godha hin jiru. Gaafii afuraffaa silaa abbaan kee ilmoo takka qabaachuu baate ati meeqa dhalta? Abbaan kee silaa ilmoo takka qabaachuu baate ati meeqa dhalta? Abbaan koo ilmoo tokko hin qabu. Ati caaltee harkamuudhaaf waan qabeenya abbaa keessatti hirmaa galuudhaaf. Anis hin jiru kaa. Kan abbaa keetii wajjin 22 dhalta. Hin jiru. Gaafii hundeen harkaa fittee erta barra. Gaafii takkaaf. Sirbi mata dureen isaa sadii obsaa jedhu kan jetti. Sirbi mata dureen isaa sadii obsaati. Kan obsaati. Dhabdeetta carraa lafaan seetu. Kayyoosan. Xiqqoo ishii irraa darbuu danda'u. Kayyoosan gadi deebiseetta. Xiqqoo ishii. Sirbaa. Sirbichuma irraa. Sagalee gadi qabaati. Sagalee Gadi qabiiti. Nama naa taphatu naa barbaadika. Anaan si taphatu si wajjin jedha. Rakkoon qabu muuziqaa meeshaalee jira jibaatu.
Gaazima jedhanii siin majammarsiisudha. Gadi gadi. Nama naa taphatu. Nama meeshaa naa taphatu. Ani yaadanii si taphata gidee jechuudha. Namicha amma akka waan biraatti. Yaadaa wayyaa. Yootu kan loleessa qolachuu beeku maatutu kanii tola nurraa hiitu. Hedduu galatoom. Narra cufte. Hordoftoota daawwattoota keenya hordoftoonni Malkaa Production warri haaraa taatan laayikii sabiskiraayib gootanii sheer gootanii hiriyoota keessan biraan ga'uun dagatinaa Malkaa Production akkuma aadaa bakka adda addaa deemee namoota dubbisee gaafii bashannansiisoo irratti namoota isin yaadeessaa irraa ittiin bohaaraa isin jenna akka bate. Nagaa. Ayyaa gadi. Maqaa keemachuudhaan eegalta. Maqaan koo Taamiruu Tasammaan jedhama. Waldaa Yuunivarsiitii Baraddaa. Taamiruu Tasammaa Baradaa Waldaa Yuunivarsiitiiti. Malkaa Production gaafiilee 5 qabatee si dhugeera. Gaafii inni jalqabarra si qabate keessa. Shimbirroon guyyaa jimmataa hin bararre shimbirroo kamiyya. Hin bararre. Shimbirroon guyyaa jimaataa hin bararre. Shimbirroon guyyaa jimmataa hin bararre shimbirroo kamiyya. Hin barre kanan barre. Kanan barre. Sababiin rakkoo wayiiti. Takkiin ammoo ajamtee takkiin bakka waan taatee takkiin gosa shimbirroo takkiin rakkoo mudattee akkamitti deemte. Hin barre. Hin barre shimbirroo guyyaa jimmataa hin barre jedha. Kana hordoftoota daawwattoota keenya isinitti deebisaaf. Isinirra deemneerra gaafii lammaffaa abbaa guddaan intala obboleettii keetii maal sii ta'a? Abbaa guddaan intala obboleettii keetii? Maal sii ta'a? Abbaa koo. Abbaa koo kana anumaa afaanii fuudhe. Abbaa koo. Abbaa ta'anii deebiseera. Abbaa koo. Gaafii sadaffaa ayyoo teetii ilma dhiiraa yoo qabaachuu baatte ati mana isuma gatii ni ta'e. Maaliif hin ta'e? Maaf hin ta'e? Maaf hin ta'e? Waan ta'eef dhaquun irra ture kaa. Ayyoo teetii ilma dhiiraa hin qabne abbaan ayyoo teetii yoo lama fuudheera ta'e qabeenya hedduu hin qabu. Akka biyya biraa takkiin Ameerikatti haa ta'u takkiin biyya tamatti takka fuudhee biyya biraa yoo takka fuudheera lama faa qaba. Isin taan sana immoo dhalte isuma hin ta'u. Abbaan ayyoo teetii yoo lama fuudheera ayyoon ayyoo teetii garuu ilma dhiiraan dhalle dhalaa malee. Ayyadaan ayyoo teetii garuu abbaan ayyoo teetii tabiraa fuudhe san ilma dhiiraa dhalte isuma hin ta'u. Hin ta'u. Maaf hin ta'u. Hin ta'u. Namni ayyoo teetii dhalte malee hin ta'u. Hin ta'u. Maaf hin ta'u. Namni abbaan ayyoo teetii dhalle isuma hin ta'u jechuudha. Ayyoo irraa karaa haadhaati iyyoo dhalte malee jechuudha. Yoo karaa haadha keetii kallattii haadha dhalte irraan kana bee. Obboleessa ayyoo teetii bara abbaa maqaa tokko yaammatan abbaa ayyoo teetiitti dhaale. Haaya akkamidha sitti fakkaata. Obboleettii hammaa keetii yoo isheen dhiira yookiis kan biraa yoo jennee eessuma sii ta'a malee kan biroo irraa sii ta'a. Yoo garaa tokko keessaa dhalatan qofa jechuudha. Eegaa yoo garaa tokko keessaa tokko. Bakka inni eessuma naan ta'u namni ayyitaa irra dhalate eessuma naan ta'uu yaa. Gaafii Awurooppaa silaa abbaan kee ilmoota akka qabaachuu baate ati meeqanii dhaltaa? Meeqa dhaltaa? Aduma hedduu. Soddoon qofaa miti hedduun dhalaa osoo abbaan isaa ilmoota akka dhalu baate inni soddoon kiyyoo hedduu warra dhibbaa osoo kunuunsa. Abbaan kee ilmoota akka hin qabu numaa hin dhalle abbaan kee. Hin dhalle ilmoon godhatu. Garuu ati hedduu dhaltee irraa hafaltaaf. Ani hedduun dhala. Isaan dhufteetu abbaan keetu hin dhalle atu eessaa dhala. Abbaan koo. Ati eessaa dhalattee abbaan kee ilmoo osoo hin qabatu. Ani ilaa. Aduun jirtu. Aduun jirtu. Annan jira amma nan jira. Siraayidha amma ni jirta siraayidha. Amma nan jira. Siraayidha. Ani hedduun dhala hedduun. Ayi Kudhan ba'uun dhala. siraayidha ati jirtu baasan. Lakkii akkana miti. Bakka ati abbaan kee harkaan turan jechuudha. Harkaan tolchee. Harkaan maal Ati hin dhalanne jechuudha. Aare dhaladhe malee. Inni dhalatee jira. Gaafii xumura. Eeshi. Sirbi mata dureen isaa sadii obsa yoo. Jamaaruun. Aaru. Narkanne carraa lafa. Narkan irraa deebi. Sirbi mata dureen isaa sadii obsa yoo. Sadii obsa. Kekiyaa. Abdeerta sirbi mata dureen isaa geeta yoo. Yoo san geeta yoo. Obsaan sadii obsaa obsi tokkicha agartu yaadataa isa gaaficha birraa abdatanii gannan qootanii bubbee baraa kanaa ganan beekan dhugaatu nu qabaa yoo dhugaa dhabaa fuura ajuu cabni rabbii obsi waaqa bulloo farda bulloo yaa bulloo farda bulloo yaa bulloo kiyya bulloo
Bulloo kiyya bulloo yaa bulloo bulloo badda bulloo. Maqaan kiyya Abdii Hussein jedhama. Kan irraa dhufe Harargee Lixaa Aanaa Hancaar. Harargee Lixaa Aanaa Hancaar Abdii Hussein jedhama. Abdii Hussein. Gaafa deebii malkaa production deemee nama qabu. Malkaa production gaafa jalqaba irratti qabatee argaa isaa shimbirroon guyyaa jimmataa hin barre shimbirroo kamiyya. Harka bitaan na taate. Harki bitaan ni ulfaata. Shimbirroon guyyaa jimmataa hin barre. Ikosan. Tapi Kita pulang mata kan nanti. sana Kan shimbirroon kan guyyaa jimmataa hin barre tuh. barat tu lah. Maalif? Jimbataan agarre. Sini agar ya. Bicu tuh guyyaa jimbataan barre aja. Kayak ada gitu kan. Gaaffii lammaffaa abbaa guddaan intala obboleettii teetii maal siitaa? Abbaa guddaan Intala obboleettii teetii maal siitaa? abbaa guddaan dalam bulan ini dia. Abbaa guddaan intala obboleettii Sama si Amal lah kan. Akan kau dah dapat. abbaa guddaan intala obboleettii teetii siif akka koo. Sirriitti mana siyaasa. Abbaa guddaan intala Agak kau dah. Haa koo jechuudha abbaa guddaa jechuudha. Namni intala obboleettii abbaa guddaa ta'u siif illee abbaa gudduma ta'a jechuudha. Intala obboleettii teetii biyya lamaa. Namaa ta'e isuma taatuuf abbaa guddaa ta'a siif abbaa guddaa ta'a. Adda siin baane abbaa sii ta'a ture. Gaaffii sadaffaa ayyoon ayyoo teetii ilma dhiiraa qabaachuu baatte mana eessuma kan ittiin irra Ayun ayun ya. ilma dhiiraa qabaachuu. Ayyoon ayyoo teetii ilma eessuma ayyoon ayyoo teetii ilma dhiiraa hin qabu. Ati mana eessuma kan ittiin irra Dia kan minta kemarin ini sini selalu dia hati-hati. hin qabdu jenne amma ayyoon ayyoo teetii ilma dhiiraa hin qabdu. Garuu abbaa ayyoo teetii jenne ayyoon ayyoo teetii ilma dhiiraa hin qabdu ati mana eessuma kan ittiin irra Ini lagi. Mungkin kita roman. Itu kan ada babar, ada mas jadi. ayyoon ayyoo teetii sun ilma dhiiraa hin qabdu. Ati mana eessuma kan ittiin irra garuu akkamitti ta'e. Wana ayun tu sih kan aku ada ayun ayun. Wana ayyuu guddoo ni reeta jenne mana eessuma kan ittiin irra Ingkam juga mana main dah kau orang mana yang kau tu sini. Ni dhagaa jirta. Garuu ni dha'itu ture. Ini dah kau tu yang sini engkau. Yeroo qabdu abbaan ayyuu teetii yoo ilma kuduraa fuudhee ilma dhiiraa qabaate. Jechuun isaa abbaan ayyuu teetii lama fuudhee yoo ayyuun ayyuu teetii garuu hin talle ayyuutaan ayyuu teetii dhaluu dandeessu. Ayyuun ayyuu teetii ilma dhiiraa hin qabu. Akka kanatti hin ta'e. Ammoo garuu abbaan ayyuu teetii lamaaf bishaan fuudhaa fuudhuu danda'an. Akka biraarraa ni qabatu. Akka biraarraa. Ayyuu teetii baay'ee jaalladha. Ilma dhiiraa qabatu. Ilmi dhiiraa eessuma ni ta'u. Saya dah sebagai orang sekat mana. Eessuma ni ta'a. Ni dha'itaa kaduu amma. Achillee kun dha'itaa jechuudha. Gaaffii afuraffaatti firra bakka. Sila abbaan galmoo takka dhaluu baatetti beekadee dhalta. Abang sih ini mau tak kenal lagi. Ini engkau gunaun dan lemar lain nanti dia akan tekan. Haa hin jirtu hin jirtu. Kanaanumaa baay'ee. Gaafiin dhumaa gaafii sirbaati. Sirbii mata dureen isaa sadii obsa yeroo baay'ee jechuudha. Kajal. Lamaan sadii obsa. Nanti yosan gitu. Yoo san geedam argateen. Belum germa betul lah. Bulloon garmaamu tola maamana idaa oola. Ayat, kira. Maqaan koo biyyaa fi naan jedha. Biyyaa fi maqaan maal maqaan akkana. Maqaan biyyaa fi maqaa sabboonati. Dhageenya takka maalirraa baafatte gara? Warra qonnaa baate. Dhugumatti biyyaa fi maqaa addaa qaba. Maqaa kanaa har'a qofa dhaga'uu kiyya. Okay, malkaa production gaafii si gaafachuudhaaf
ati sayyooma ta'uu fi waan hojjetan si gaafachuu qophaa'eera. Gaafa inni jalqaba si gaafatu keessa namni tokkoffaa shimbirroon guyyaa jimmataa hin bararre shimbirroo kamii. Birroon guyyaa jimaataan barate. Simbirroon otoo hin bareedin hin oolu. Ani kun sababii rakkoo isiin hojjetan ta'uu danda'a haajaaluu danda'a. Sababii kanaatiif shimbirroon hin bararre. Yoo kochoo ishii yaalaa jala qabu. Shimbirroo goflaan si dhabeetu guyyaa jimmataan barate. Oke, shimbirroon guyyaa goflaan cabin bararre jechuudha. Na biratti. Gaafa lammaffaa abbaa guddaan intala obboleettii ta'eetii maal si ta'a? Abbaa guddaan intala obboleettii ta'eetii maal si ta'a? Gaaficha kana naqa yeroo hundee sanatti ulfaate. Gaafii ni qayyaramu yaaltee dabaluu danda'u. Irra naa deebi. Abbaa guddaan intala obboleettii ta'eetii maal si ta'a? Abbaa guddaan intala obboleettii ta'eetii maal si ta'a? Beekun namni. Intala obboleettii fi abbaa guddaa namni san maal si ta'a? Naa galuun namni waasaa. Hin galleef biraan si godhu okke. Gaafa sadaffaa ayyoon ayyoo ta'eetii ilma dheeraa qabaachuu baatte ati mana isuma keessatti dheeraa taa'e. Naf. Waan ilma dhiiraan qabaanne. Eenyutu qabna? Eessa biyya? Isuma keessatti sun qabne. Isuma inni jiru jechuudha. Ifa mana isuma keessatti taa'e inni ilma dheeraa qabaachuu baatte mana isuma keessatti jechuudha. Naf. Maal ilma dheeraa bira dheeraa? Seberan deema. Single gaafi ayyoon ayyoo ta'eetii ilma dheeraa qabaachuu baatte mana isuma keessatti taa'e. Ayyoon ayyoo keeti? Ayyoon ayyoo ta'eetii ilma dheeraa qabaachuu baatte ati mana isuma keessatti taa'e. Eessinni kootu dura hin qabdu. Haati kooyyoo obboleessa illee hin qabdu. Lasana akkamitti anna garee? Abbaan ayyoo ta'eetii yoo lamaaf akkana fuudhee. Nan naqa. Bunna naqa. Gaafi afuraffaa sila abbaan kee ilmoo takka qabaachuu baate ati meeqa dhalta? Ilmaan dhiiraa? Sila abbaan kee ilmoo takka qabaachuu baate ati meeqa dhalta? Abbaan koo isaan qaboone san dhalta. Abbaan fuute gaafi dhumaa gaafi sirbaati. Sirbi mata dureen isaa sadii obsaa yeroo baay'ee nuti. Yoo san kee ta'uun? Yoo san gee ta'uun argatteerta itti asii irraa sirbi danda'u. Xiqqoon yaalaa badee loqonni. Eeyyama waa xiqquma itti qabdara. Loqonni si na harkaa badee jecha. Gara miidhatti as gara mata duree isaatu beekteerta itti fuutee haadha qiyya. Jecha tokko bira. Loqonni sanaa jedhame dura. Obsaan sadii obsaa. Waa naalaa badee bakka. Bulloon garmaa mootoola. Maamana idaa oolaa. Kanneen hedduu goote hedduu baratoomee. Anis keessummaan keessan kaasitti argame isin wajjin turtii gaggeessuu deemu Muraad Muktaar jedhama. Muraad Muktaar. Akkasitti asin nu yaammattanii waan kana nu qopheessuu keessaniif hedduu isin galateeffannaa. Hedduu galatoomee. Malkaa Production gaafilee 5 qabatee uummata isaa hordoftoota irraa boorsuudhaaf deemee bakka adda addaa nama dubbisaa jira. Atis kana kan carra qabeessa taateerta gaafin tokkoffaa Malkaa Production qabatee sibiila bakka isaa shimbirroon guyyaa jimmataa hin barre shimbirroo kamii. Shimbirroon guyyaa jimmataa hin barre. Raayimuu barbaachisaa hordoftoonni as raayimuu kaameraa jala dhuguu kaameraa. Mee gaafin tun akka malee jedhan waan nu guutee jirtu. Meeshaan hordoftoonni Abdii keenya waan inni jedhanii. akkana ta'an hordoftoota as eegu jirachiin hordoftoonni Malkaa Production YouTube gubbaa si daawwachaa irraa beekte amma. Naa jijjiin. Shimbirroo guyyaa jimmataa hin barre hin beektu. Hordoftoonni adeemu. Ayyee. Gaafa lammaffaa abbaa guddaan intala obboleettii maal si ta'a? Abbaa guddaan Intala obboleettii maal si ta'a? abbaa guddaan intala. Obboleettii maal si ta'a? Obboleettii keetii maal sii ta'a? Abbaa guddaan haa ta'a. Abbaa guddaa si ta'a. Abbaa guddaa si ta'u maal itti abbaa guddaa intala obboleettii. Abbaa guddaan Ah, abbaa guddaan intala obboleettii teetii. intala. Obboleettii teetii. Abbaa guddaan intala obboleettii tiyyaa. Abbaa guddaa ta'a kan daluma sanii. Intala abbaa guddaa ta'a siif maal ta'a? Siif immoo. Maal ta'u? Beewoon. Mimi gaafii. Aktivitii akkamas fideewoon waan irratti qophaa'ee akkama fidee mee Abbaa guddaa intala obboleettii abbaa kan eegamu jiru dagatte. Maal abbaa kan abbaa kan eegamu. asin fidee Gaafii dheessuu kan ta'e. hordoftoota keenya asumaan aktivitiin keessanarra hedduu ittiin qophoofne saniifuu gara fuulduraatti Caalu deebisaa isiniif abdiirraa deebina har'aaf ittiin bohaaraa ta'umatti gaafii sadaffaa dabarra.
Ayun teti ilma dhiiraa qofaatti baate ati mana isuma keetii ni dheeytaa'e. Ayun teti ilma dhiiraa qofaatti baate ati mana isuma keetii ni dheeytaa'e. Ayyo teti. Ilma dhiiraa qofaatti baate. Mana isuma kiyaan na baay'isnu yen jiru mana isuma kiyyaa isaan. Abbaan ayyo teti san yoo lamaa fi sadii fuudhee amma qabeenya guddaa qaba jiru. Qabeenya guddaa qabu. Bakka tabiraa akkas fuudhee asitti fuudhee ayyo teti fuudhee jira tabiraa fuudhee jira. Tabiraa irraa dhaluu danda'a ayyo teti garuu ilma dhiiraa hin qabu. Ninda gaga isuma na ta isumni. Tabiraa irraa hin ta'u. Yoon qabaanne haa tabiraa fuudhee itti gisee amma kana natti himte dhaquu hin danda'a. Hin dhaqeetu yoo hin jiraanne hin dhaquu haa. Gaafii kun isin deebi'ee na fakkaata. Gaafii na biraffaa? Sila abbaan kee ilmoo tokko qabaachuu baateeti meeqanii dhalu? Ani eessa jiraatee hin dhala. Gaafii shanaffaa fi xumura. Sirbi mata dureen isaa sadii obsaa jedhu waan jechuudha. Sirbi? Mata dureen isaa sadii obsaa jedhu waan jechuudha. Sadii obsaa jedhu. Sirba fayyisaa fuudhee. Abdeetta carraa sadii qabde sirbarratti lamaan seera. Beektaan barataadhaan ture. Bara ijoollummaa kiyyaatis darasummaa kan isaan ture. Waa'ee sirbaa kana hordofu. Kanaaf hin irra laalina isin hordoftoonni. Irra laali. Gaafii carraa lamaa waan jedhu. Dhumaan mokoraa deebisullee deebisuu baadullee. Waggoota koo asitti jechuudha. Sirbi kun. Mata dureen isaa sadii obsaa jedha. Sirbaa caalu hundee isaati. Hin harkanne carraa tokko seena biyya fayyadamu. Mata dureen sadii obsaa jedhu. Gaafii kun osoo hojjettoota fayyaa dabarsite. Takitti kan yaaluu qabdi malee. Yaaleetiin hin dabarsitaaf. Obsaadha. Sadii obsaa. Mata dureen sadii. Mata dureen isaa sadii obsaa jedha. Sirba Alii Birraa. Alii Birraa. Sirba hin deebifne sirba yoo san gahee ta'uun ture. Obsaan sadii obsaa. Obsi tokkicha agartu yaadata. Akkuma isin jeebeetee haa maali? Sirba kana ittiin hordofu. Akkasumatti haa hordoftoonni keenya kaasitti yeroo nu kanneen akkasiin nu ilaalee nu daawwachaa jiru kunillee hedduu galatoomuu qabanii. Har'aaf gaafii ta deebifnees deebifnee tan deebisinis hin deebifnee ittiin qophoofnee akkuma amma dura isin himneetti isin himnee jirra. Gara fuulduraatti qophii bareedduu waan babbareedduu qabannee itti qophoofnee isin hin deebina har'aaf nageetti. Malkaan Production akkuma aadaa bakka adda addaa deemee namoota haasa'ee gaaffilee bashannanaa irratti bohaarsoo irratti namoota dubbisuu yaada isaanii fuudhee isiniin ga'u itti fufee jira. Maqaan kiyya maqaa lamaan qabu. Tokko kooree keenya na baase leenco. Saayibbuutan yelni as garagalii naaf yaadillee naan jedha. Nabiyaat maalis hin jenna beekam. Jechuun na yaadame akkuma yaadame. Nabiyaat sinis hin jenna. Akkuma beekam maqaa leencoo fi nabiyaat. Yaaboo hundi isaanii hedduunatti bareeda. Leencu maal irra yaada? Wali kan jiru ni yaada. Kara gaafii na nyaati binaa gaafii Malkaan Production tokko farra qabatee situ maqeensa. Shimbirroon guyyaa jimmataa hin barre shimbirroo kamiyya. Shimbirroon guyyaa jimmataa hin barre. Alla tarabbi abbatti. Rabbi abbatti. Jiraachuu malte yaa'u shimbirroon guyyaa jimmataa hin barre. Wala misa mana kan waanya. Shimbirroon guyyaa. Gani. Shimbirroo diimtuudha. Shimbirroo diimtuu. Nooni min maal bal'oo. Shimbirroo diimtuu. Irra naaf galaan. Shimbirroo guyyaa jimmataan barre. Kan guyyaa kamisaa jiru jechuudha guyyaa jimmataan barre. Gaafii lammaffaa ni dabra. Gaafii lammaffaa maal jaa? Abbaa guddaan intala obboleettii eetii maal sitaa? Abbaa guddaan? Intala obboleettii eetii maal sitaa? Anaaf abbaa kiyya. Bareet. Ammaa baay'ee. Abroonni mun qaba. Namni shaami namni atatam. Kana gaafii sadaffaa dabra. Gaafii sadaffaa maal jedhama? Ayyoon teetii ilma dhiiraa kophaa jibatte. Mana isuma gadi ta'e ta'e. Ayyoon teetii ilma dhiiraa kophaa jibatte. Mana isuma gadi ta'e. Hundaf. Manni hin deemneef. Ogummaan biyya obboleessa dhiiraa waan hin qabneef. Ani eessatti mana isuma gadi yaada godhe. Abbaan ayyuu teetii ilma dhiiraa kophaa jibatte.
abbaan ayyee ta'e godhi raa wajjin fakkeenyaaf amma abbaan ayyee ta'e lama fa'aa fuudhuu danda'a. Itti kottee yoo kana jireenya. Lama gaafa fuudhee ayyuu ayyuu ta'e malee irraan ta'e malee ayyuun ayyuu ta'e ayyuu ta'e daruu dandeenya. Ni dantee. Akka ta'e sun Naaf ta'a kun ni dantee. Ibu malee ta'e taate. Ni dantee. Sila abbaan kee ilmoo takka qabachuu baate beekee danda'a. Abbaan kiyya homtuu hin dalle. Homtuu hin dalle ati beekee danda'a laafa ta'a. Ana isa arfee hin dalle. Abbaan kiyya almaan qabu ana kamitti hin dalle. Narra jiru. Gaafii macarra yaadaa gaafii shanii gaafii biyya gaafii shanaffaa sirba mata dureen isaa sadii obsaa jedhu wayii. Sadii obsaa sirba yoo san jedha. Yoo san jedhu sirba mata dureen isaa. Obsaan sadii obsaa. Obsii tokkicha rakkatu yaadachaa isa gaaficha. Birraa abdatanii gannan qootanii rumbee baratanaa ganan beekanii. Dhugaa bilu qabaa yaa dhugaa dhabaa guyyamni rabbii obsi waa qaba.